mootummaan kanu qeequun danda'ama, gorsuun danda'ama, abaaruun danda'ama. Qawweedhaan foon qolchine jechuun uummata Itoophiyaa irratti lola labsuu. Foon qolchuun osoo danda'amu mootummaa Ihaadeeg, facaasuun osoo danda'amu Ihaadeegummaan akka itti fufu kan godhame foon qolchuun gaagama hamaa fidaa jedhamee wayyaa darbe. Akkuma naannoo Amaaraatti amma dhufe salate. Kanaaf abbaan adeemsi Abiyyi Ahmad hin ta'iniif Ihaadeeg keessatti waan ta'iniif warri Ihaadeeg waan godhe walaa godhu. Garuu akka mormitootatti adeemsi Ihaadeeg amma keessa jiru, Abiyyi keessa jiru yoo hin ta'iniif of gurmeessee of jaaree filannoo itti aanu irratti mo'atee mootummaa ta'uudha malee qawwee qabatnee garagalchine jedhanii deemuun biyya kanaaf yaaduu miti. Biyya kana dhabamsiisuudhaaf shira xaxuudha. Kanatti fudhatamuu qaba. An akka kiyyatti akka nama waan kana karoorsuu keessatti illee hirmaatetti akka nama umrii wayyaa kiyya waan kana irratti dabarsetti akka nama biyyoota hedduu itti gadi bu'ee ce'umsa biyyoota hedduu hamma zaatti qoratee tokkotti mootummaa amma jiru kana irratti qawwee fuudhanii ka'uun biyya kana diiguudhaaf, Oromiyaa diiguudhaaf, Itoophiyaa diiguudhaaf, uummata kana wal ficcisiisuudhaaf ka'uudhaan alatti ilaalamuu hin qabu. Haa obboleessa kiyya maan taane, tiruu kiyya maan taane mootummaa kana qondaalota isaas haa taatu, caasaa nageenya isaas haa taatu, qawweedhaan rukutuudhaaf ka'uun akka tarsiimootti gowwummaadha, doofummaadha. Akka namoomatti garuu shira biyya kana diiguudha. Kanaaf humnoonni siyaasaa biyya kana kamiyyuu yoo dhugaadhaan akeeka siyaasaa qabaatan, yoo dhugaadhaan gara fuulduraa waan sirni amma jiru kun caalaa qabu caalan hojjedha jedhanii kan yaadan taate wanni guddaan isaan godhuu qaban of gurmeessuu, of jaaruu, biitituun filannoo ifaa walabaaf nagaa godhatte mootummaa dimokiraatawaa ummatoota bakka bu'u jaarratte wantoota seeraaf adeemsaa jijjiiramuu qaban bakka bu'oonni ummataa filaman sun akka sirreessan hiree kennuudha jechuudha. Ummataafis kan hin dhaamu abbaa fedhe maan taane abbuma fedhe haga feene haa jaalannu. Mootummaa naannoos haa ta'u, kan aanaas haa ta'u, kan gandaas haa ta'u, kan federaalaas haa ta'u humnaan hin garagalcha jedhee deemnan isin fayyaduu heddu isin balleessuudhaaf deema abbuma fedhe illee yoo ta'e. Kanaaf carraaqqii gurguddaa godhaa kan jiru wanni yaalamaa jiru jira. Kaleessa Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u. Ofii wal fixaa, saba biraa fixaa, kanaafuu bilisoomuu hin danda'u. Tokkummaan hin uummatu. Hooggan of keessaa baasuu hin danda'udha. Har'a immoo Oromoon aggaxaamii wayiitiin akkuma hireetitti carraa wayii lootoriin takka yookiin nama biraatirraa utaaltee argamute. Kanaafuu biyya kana bulchuu hin danda'u. Ofiis wal fixaa, saba biraatiinis wal fixaa. Tuffii jedhamutu kan deemamaa jiru. Oromoo keessaa namni haga Abiyyi Ahmad humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiyyi akka Oromootitti ilaalama. Yeroo adda addaa kan jetti baay'een qeeqee muummicha ministeeraa. Garuu isa kuffisuudhaaf kan yaalamu Oromoo kuffisuudhaaf waan yaalamudha. Saaran by the way walakkaan isaa Amaara beeki. Ajaa waraanaa Abiyyi Ahmad waan ta'eef kan rukutame waan biraatiif miti. Ajaa waraanaa ce'umsa kanaa waan ta'eef kan rukutame. Aggaamii nurratti godhameeru kun salphisuudhaaf, xiqqeessuudhaaf aggaamii godhameeru. Akkanatti kan laalamuu qabu. Nuyi ammoo xiqqaanne haleellaaf aggaamii gadoo akkasii keessa galuu hin qabnu. Akkuma kaleessa qabsaa'anii biyya bilisa baasuu hin danda'an, of bilisa baasuu hin danda'an, tokkummaa ummachuu hin danda'an jedhanitti tokkummaa sibiila irra cimaa tarsiimoo mataa isaan naannesse. Saffisa isaan raajeffachiiseen jijjiirama finne bilisummaa har'a namuu keessatti fayyadamee keessa dabree keessatti fincaanaa jiru kana uumuu dandeenyetti ce'umsa biyya kanaa immoo mirkaneessuu danda'uu qabna jechuudha.
ufiifis saba biraatiifis nuufis warra nu tuffatuufis of kabachiisuu kan dandeenyu waan hojjennu yaadaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan yoo deemnedha. Chaalenjiin amma dhufaa jiru kun chaalenjii hoggansa Oromoota irratti dhufaa jirudha. Kaleessa Baardaarraayis Maqaleerraayis ergaan jiru kiliireedha. Kana moo yoo dhaggeeffanne sammuu qabna. Biyya kana uleedhaan bulchee jira namni maayyumiin adda addaa. Qawweedhaan bulchee jira. Odoon tureen irraa kufee jira. Nuyi garuu baalaansi bifa ta'e. Sammuudhaan hoogganamuudhaan akkuma sammuudhaan hoogganamnee as geenyetti sammuudhaan yaadan bilchinaan bira dabarnee argamuudhaan bakka barbaachisaa ta'etti garuu sammuu isa uleenis gargaarsifachuudhaan sirna dimokiraatawaa federaalawaa walqixxummaa saboota tokkummaa biyya kabaja lammiilee hunda uumuu danda'u argamsiisuu irratti jirra. Kana fashaleessuudhaaf kana laaffisuudhaaf kana gufachiisuudhaaf warri nun jaalanne warri nu tuffatu warri of tuulummaan guutame wixxifachuu hin dhiisan. Kan mo'amnu garuu cimina isaaniitiin osoo hin ta'in laafina keenya qofaati. Kan mo'amnu gamnummaa isaaniitiin osoo hin ta'in gowwummaan keenya yoo jiraate qofaadha. Kan mo'amnu dursinee karoora baafanne wantoota ta'uu malan dursinee predict goonee irratti qophaa'uu qaburraa malee humni fedhe qawween fedhe homaa fiduu hin danda'u. Dammaqanii san qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretti lolli haalli itti seemamu ni jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabda. Nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretti lolli haalli itti seemamu ni jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabda. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in uummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha. Wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu zabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa goda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qooduudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deemama. Kanaaf lola kan dhaabuun barbaachisaadha jennee deeman. Lola kan dhaabuu baannaan Oromoofis sabaaf sabmoota biyya saniitiifis hammaataa deema. Akkuma kaleessa jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota
cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku. Hidhamee hin beeku. Miidhamaa hin beeku. Lolli kun itti fufnaan garuu rakkoon kun safariin uummata keenya irra ga'u kun dachaan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf wanni lolli akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessaatirraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne dhumaatii kaleessaatirraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha. Furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira. Uummatas biyyas akka malee miidhee waan jiru kana daran yoo deemne balaa hamaatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna. Mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa. Ka rakkoolee madda rakkoolee root causes biyya kana keessatti lolli bifa kanaan dhoohee namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa dogoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba. Yaada Jawaarraayin dhiyeessaa ture kan bal'inaan dhageessanii jirtanii. An dubbadheerraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan. Tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbatan sirriitti dhaggeeffadhaa jiran. Osoo akka haalooti akka uummata keenya bal'aallee na miidhuu baattu mootummaan duraan oomii. Otobisiin sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemne jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu danda'a. Gaafa Ihaadeg rakkoo guddaa keessa ture. Doi isaan hin goone waan hojjennu waan taasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeg kana diina regime change finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa civil war hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubadhaa akka qabsoofnu diina guddisuu qofaaf miti. Diinni gubuudha is a temporary roadblock. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u sirna ilmaan keenya qoorsu sirna lafee qabdu wal'aan sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana.